Carraa DV Lottery bara 2026 guuttanii warri eeggataa jirtan guyyaa boruu Meeysirii akka lakkoofsa DC'tti walakkeessa guyyaa sa'aatii 12 irraa eegalee akka biyyaatti immoo qidaamee galgala jechuudha yookiin sanbata diqqaa galgala sa'aatii 1 irraa eegalee carraa keessan confirmation number galchuudhaan ilaallachuu dandeessu. Confirmation number keessa website armaan gadii irratti galchitanii akka filatamtanii fi akka carraan isin dhaqqabe ilaallachuu dandeessu jechuudha. Kuni kan warra bara 2026 DV Lottery guute kan ilaallatudha. Warri bara 2025 guuttanii filatamtanii carraan isin dhaqqabe viizaaf appilikeeshinii galchitanii eeggataa jirtan ammoo kaatagoorii Afrikaa keessatti Itoophiyaanis achi keessa waan jirtuudha jechuudha. Kaatagoriin viizaa availability isaa amma naannoo 42,500 qaqqabeera jechuudha. Keez nambariin keessan warri hamma 42,500 gadi jirtan hamma juunitti appilikeeshinii keessan isin deebisu yookiin qaxaroo interview isin qabaatu jechuudha. Kanaafuu carraa keessan emailii keessaniin ilaaluu dandeessu akka viizaa availability isin dhaqqabee jiru yookiin interview qaxaroo akkasii kennamee jiru emailii keessan hordofu hin dagatina. Akkasumas ammoo yoo emailii keessaniin carraan isin dhaqqabu yookiin ammoo deebii isinii kennuu baatan tarii bilbila armaan gadi State of Kentucky irratti bilbiltanii maal irra akka ga'e keez nambarii keessaniitiin maqaa keessaniitiin gaafachuu dandeessu. Emailiinis jira. Emailii genuine ta'e emailii professional ta'e barreessitanii fi keez nambarii keessan gaafachuudhaaf mirga qabdu. Emailiin isaas as jala isinii keenya jirra. Akkasumas ammoo lakkoofsa bilbilaa kanneen ofiisii dhimma kana raanii godhu ittiin argachuu dandeessan as jala isinii kennee jira jechuudha. Bifa kanaan warri viizaa eeggataa jirtan warra ganaa carraa eeggatan otoo hin taane warri bara 2025tti guuttanii carraan isin dhaqqabe DV'n isinii bahee jechuudha. Garuu intervii qaxaroo hin arganne keez nambariin keessan ammoo hamma 42,500 gadi ta'e. Kana jechuun carraan isin dhaqqabne yookiin interviin isin hin argamne taanaan ilaallachuu yookiin itti bilbiluun emailiis barreessuu dandeessu isiniin jechuun barbaada. Hunduma keessaniifuu carraa gaarii isinii hawwina milkii gaarii isiniin jenna.